Shooting star candlestick pattern jechuun candlestick pattern piraayisiin yeroodhaaf gara buulishii ture yookaan immoo buulish tireendii turee fi aap tireendii ture aap tireendummaa san xumuree gara beerishiitti jijjiiramuusaa yookaan immoo gara daawun tirendiitti jijjiiramuusaa nutti agarsiisuu fi wiikii kara gubbaa dheeraadhaa fi bodii gara gadii xiqqaa haa qabu tahee wiikii kara gadii yookaan immoo loowar wiikii kan niyyuu hin qabne yookaan immoo yoo qabaatellee wiikii xiqqishoo haa qabu kaandilii paatarnii kan fakkaatuutiin maal jechuu dandeenyaani shooting star kaandilstick paatarnii jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu piraayisiin maal ture bifa kanaatiin gara olii deemaa ture ergasiitii zoonii wayii takka erga seenee booda fakkeenyaaf naannoo kanatti zoonii reezistaansii yoo jiraateef ergas dhufee booda appar wiikii fi bodii gara gadii xiqqishaa kana eegan uumee booda piraayisiin asirraatii gad deebi'e jennee akka nuti tilmaama bareedaa kana lafa keenyu kan nu taasisudha jechuudha. Halluun isaanii immoo magariisa illee ta'uu ni danda'a, diimaa illee ta'uu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo reedduu kan nuti tireed godhuu deemnu daawun tireed godhuu waan deemnuuf kaandilistiikii foormeeshiniin naannoo reezistaansii zooniitti uumame sun osooniif diimaa ta'e immoo irra daran filatamaa ta'a jechuudha. Kanneen kana immoo chaartiitiin kan laalu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa asirratti piraayisiin akkam godhee bakka kanatti maaltu ture? Naannoo kanatti iswiingii hayi ture. Piraayisii iswiingii hayi jiru kana dhufee asitti bodiitiin kiloos godhee ol waan dabareef piraayisiin kun tireendii aap tireendii yookaan immoo buulish tireendii irra ture. Ergasii booda immoo tarii naannoo kanatti kii leevalii takka yookaan immoo kii reezistaansii zoonii eegee taap godhee tuqee booda bakka kanatti maal nu kennee shooting star nu kennee jechuudha. Shooting star nu kennuu isaa maaliin beeknaa? Bodiin gara gadii xiqqishaa ta'uudhaa fi wiikiin gara olii kun immoo dheeraa qabaachuun yookaan immoo gara gadii irraati wiikii takka illee qabaachuu dhabu yookaan immoo wiikii qabaatus xiqqishoo ta'uunsaa shooting star paatarnii kun akka nu kennamtu waan nutti agarsiisuuf bakka piraayisiin bifa kanaatiin shooting paatarnii nu kenna kanarratti seel poozishinii seennee stoop loosii gubbaa kana kaa'uun teek piroofitii kiilii fi liiliin nuti jiru kana taargeet goonee bifa kanaatiin beerish tirendiin akka riversi godhu tilmaamnee asirratti erga seelii seennee booda teek piroofitii keenya gara gadii kanarratti keenyee teek piroofitii fudhachuudhaaf akka dandeenyu kan nuti agarsiisu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti illee maaltu jira? Piraayisiin maal godhee yeroo duraatiif asitti iswiingii haayii bakka jiru kana bireek erga godhee booda buulish tireendii irra ture. Asirratti illee iswiingii kana bireek godhee buulishii irra ture. San booda dhufeeti naannoo kanatti kii reezistaansii eeriyaa erga tuqeetii booda asirratti maal nu kennee shooting star kaandilii nu kennee jechuudha. Shooting star kaandilii nu kennuu isaa maaliin beeknaa? Bodiin uumamte kun karaa loowariitti uumamte karaa gadiitti uumamte karaa gadiitti uumamuu san qofa osoo hin taane qaamaan illee xiqqishoodha. Qaamaan illee xiqqishoodha. San booda immoo wiikiin gara olitti uumame kun immoo maaltu uumame? Loongii wiikii uume jechuudha. Loongii wiikii uume karaa gadii kanarratti immoo wiikii asirratti immoo noodha jechuudha. Wiikii hin qabu yoo qabaate illee immoo ismool katee qaba. Kanaafuu kaandilistikiin bakka kanatti uumamtu shooting staarii waan taateef piraayisiin gaafa inni dhufee bakka kanatti gara gadiitti kiloos ta'u bakka kanarratti seel poozishina seennee stoop loosii keenya bakka kana gubbaa stoop loosii keenya gubbaa kaa'uun teek piroofitii keenya naannoo kanatti kii leevalii yookaan immoo seel saayid liikwiditii bakka jiru kana akka teek piroofiitiitti fudhannee teek piroofiitiitti erga fudhannee booda piraayisiin kana booda bifa kanaatiin gad deemee teek piroofitii keenya tuqee akka inni piroofitii nuti argannu nu kan nu taasisuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Kanaatiif fakkeenya biraatti yoo kalaallu ta'eef immoo asitti illee maal godhe piraayisiin asiitiin ol deemeeti maal godhe naannoo kanatti iswiingii haayii jiru kana biree godhuun buulish istiraakcharii irra ture bifa kanaatiin buulish istiraakcharii irra ture. San booda ergasiitii naannoo kanaati kii leevalii yoo ergate fakkeenyaaf asitti konseptiin ICT order block jiru tokko ni jira. Erga dhufee naannoo kanaati order block zoonii tuqee booda bakka kanatti shooting star kaandilii nu kennee jechuudha. Shooting star kaandilii nu kennuu isaa immoo kan nuti itti beeknuun bodiin gara gadiitti uumamte kun xiqqishoodha. Gara gubbaatti immoo wiikii dheeraa qaba. Erga bifa kanaatiin piraayisiin asirratti cufamuu isaa mirkaneeffannee booda bakka inni itti cufame kanarratti seel poozishina seennee stoop loosii keenya gubbaa shooting kaandilii kanatti stoop loosii keenya teek piroofitii keenya immoo kii leevalii fuuldura keenya jiru. Fakkeenyaaf bakka kanatti seel saayid liikwiditii waan jiruuf piraayisiin seel saayid liikwiditii kana tuquuf gara gadii waan deemuuf naannoo kanarratti teek piroofitii keenya piraayisiin nuti asitti seelii seenne kun bifa kanaatiin gara gadii deemuun teek piroofitii keenya tuqee piroofitii nuti argannu akka inni nu kennu taasisuu kan dandeenyu ta'a jechuudha.